Of ajjeesuudhaaf yeroo lama yaale. Yeroo tokko barandaarraan gad of darbadha jedhe. Yeroo lammaffaa maashinii uffata miiccu keessa harka koo galchee of ajjeesa jedheen yaadee ture. Waaqayyo garuu na oolche. Ani maraattuu miti. Fayyaa miti. Sammuun koo sirrii nan jiru. Naman itti madhu hin qabu. Osoon hittuu himadhee nama naa dhaga'uuf nama naaf hubatu hin qabu natti fakkaata. Jalqaba kan biyyaa na baase abbaa koodha. Abbaan koo gaafa biyyaa na baasu qotiyoo tokkoo fi raada tokko gurguree biyyaa na baase. Anis waggaa odoon hin guutin abbaa kootii qotiyoo bitee waa baay'ee godheefi. Ani kanan hojjechaa jiru Duubaay keessa. Waggaa 3 hojjedhee qarshii amma tokkos harkatti qabadhee biyyatti galee. Yaa ta'u malee lubbuu waggaa 3 kanan hojjechaa ture keessatti dhiira tokkoon wal barree. Baay'een isa jaaladha. Baay'ee na jaalata. Wal barree waliin haasofnee wal amansiisnee biyyatti galee qalabatii kaawwadhee. Maatinsaa na baranii. Maatiin koos isa baranii. Baay'uma na jaalata. Anis baay'uma isa jaaladha. Anii fi inni magaaladhaa lafa wal faanaa deemnee bitadhee birrii harkaa hin qaba waan ta'eefi. Lafa bitachuu kootitti nan gammadee isa wajjiniini. Erganas deebi'ee immoo waggaa 1 fi ji'a 4ffaa keessan jira. Waa tokkotu na muddate. Ani waa tokko isa dhoffachuu hin beeku. Inni na jaalata malee waa baay'ee waan natti himu natti hin fakkaatu. Ani garuu uumaa isa hin dhossu. Ayyaana Faasigaa kana harmeen koo buna yaa bitattuun jedhee birrii ji'a 1 fuudhee abbaa kootii fi haadha kootii hergeefi. Abbaan koo akka gaabii bitatu, haati koo akka naxalaa bitattu, akkasuma buna bitattee akka ayyaana gammaddee ooltuun birrii ji'a 1 hergeefi. Asumaanan isa hin dhossine hittan hime. Hiriyoonni koo warri abbaa manaa qabanii gaafa haadha fi abbaa keetii qarshii ergitu abbaa manaa keetitti hin himini. Warri dhiiraa hin jaalatan naan jedhanii na gorsaa turanii. Ani garuu jaalala dhugaa waan ani isaa qabuuf waa takkitti isa dhossuu hin fedhu, hin jaaladhu. Waan ani isa jaaladhuuf homaa isan dhossu hittan hime. Akkamitti qarshii haadha keetii hergita birrii ji'a 1 birrii kana hundaa naan jedhee na cufe. Nan bilbilaaf naa kaasuu didee. Asumaan qarshii itti guuttadhee bilbileefi. Yoon isa hin dubbisne mataatu na dhukkuba. Innaa sababa kanatti waan na dubbisuu dideefi sammuun koo sirrii nan jiru. Mee maallaan jetta? Maatii kootitti himuuf maatiin koo maallaan jedhu? Isatti oon bilbilli isaa hin hojjetu. Ani viidiyoo kee hunduma nan ilaala. Nan sirriitti qalbeeffadha. Koomentii siin kaa jedheen namni yoo na arge itti na hima jedheen kara keechatiin si barreesse. Anis dhalattuudhuma Shawwaati. Si bukkeedha. Maqaa koo kana ol hin baasini. Ani sirriittiin si beeka. Ati garuu na beekuu dhiisuu dandeecha. Innaa tokkoffaa Waaqayyoon baga si oolchee. Lammaffaa waan akkasiitti hin deebiin. Dhiiraaf jettee lubbuu kee baasini. Yoomiyyuu maaf hin taane. Dhiiratu bada, dhiiratu dhufa. Warri dhiiratis shamarraniif jettanii lubbuu keessan hin baasina. Shamarrantu deema, shamarrantu dhufa. Waa tokko kan qalbeeffachuu qabdan garuu haati keecha yoo baddee tasuma isiniif deebi'uu hin qabdu. Hin jiru jechaadha baqa. Haati haal tokko qofa. Abbaan haal tokko qofa. Obbolaan haal tokko qofa. Waan hubachuu qabdan hadda baafadhaa. Nama akkamii wajjiniin akka jiraachuu qabdanis hadda baafadhaa. Dhiira akkamii wajjiniinan jiraadhaa. Dubartii akkamii wajjiniinan jiraadhaa. Warri dhiiratis sammuu keechan maraa tooyi dubartii namaatitti seenaa. Warri dubaraatis dhiira sammuu isaa maraa too booddee gaa'ilatti seenaa. Gaa'illi qaldii miti. Gaa'illi sa'aatii barbaaddeetti seentee sa'aatii barbaadde keessaan baatu. Abadan ani dhiiraaf jedhee lubbuu kon gurguru. Odoo waan mafeete ta'e maaliif jennaanani gurguru. Dhiiratu deema, dhiiratu dhufa. Shamarrantu deema, shamarrantu dhufa.
Garuu haadha si deesse abbaa si dhalche obbolaawwan kee ka wajjin dhalatte abadaan arguu hin dandeechu. Qalbeeffadhaa sirriitti. Haati ofii namaa gadi taate daarte daara nama baasti. Beeloftee beela nama baasti. Miila ishii duwwaa deemtet sitti caammaa keetti. Gosh jabduuti ya baga ergitee haadha keeti. Baga abbaa keetitti gaabii uffiste. Baga haadha keetittis naxalaa uffiste. Baga ayyaana waan akkana godhadhu jettee haadha keetii qarshii ergite. Ammas sinitti nima dhaggeeffadhaa sirriitti. Haadha keechan abbaa keechan ofitti hin qabsiisina. Maaliif jennaan isaan sinitti dubbachuu baatanii rabbuu sinirraan jaalatu. Haadha keetii ta'i, abbaa keetii ta'i. Waggaa 6, waggaa 7, waggaa 8, waggaa 9 biyya ormaa keetti hojjattee haadhaaf abbaa keetii hojjattee abadan irratti nassaabini. Maaliif isaan umurii si guddisan san keessatti siqaa meeqa arganii hullaa isaaniitii gadi ta'anii fira isaaniitii gadi ta'anii beela'anii daaranii dheebotanii siin kan waan hunda si oolcha waan ta'eef jechaan. Dhiira caalchifatinaa. Dubartiis hin caalchifatinaa. Gaahilli gaahila. Gaahilli kabaja. Haati manaa kee abbaa kee haadha kee yoo sii kabaje wajjin hin jiraadhu. Abbaan manaa keetis haadha kee abbaa kee yoo sii kabaje wajjin hin jiraadhu. Garuu maatii kee siin kabaju taanaan abadan maasii gochuu danda'a. Waan akkanaa dhiisa waliif hubadhaa. Gaahilli akka gaahilaatitti jireenya maatii ofii akka jireenya maatii ofiititti. Namni hubatee gaahilatti galuu qaba. Akka warra dur wal caqacaqaa turan wal gubaa turan wal hin gaafanne namni yoo da'ee da'umsa irratti nama arrabsaa barri namarratti dhaanaa turan san akkas hin ta'inaa. Inni kunuu barumsa isin haa ta'u. Warra dur heerumanirraa hubadhaa meegalaatu baradhaa. Maaliif jennaanini ati amma gurbaa kana jaalattee lafa kan bitesi kan mana ijaaruudhaaf deemusi. Dhiirti kun odoo sammuu qabaatee ofii isaatiif taa'etu kan lafa ofii keetii kan wajjin hin bitee qarshii keetiin osoo sammuu qabaatee yaa rabbi waan kana nu gootiif iyyuu ulfaadhu. Haadha manaa akkasii waan naalaatteef ulfaadhu. Karaa ishiitiin amma na dhaabbachaa jira yaa Waaqayyo si haa galatachuu qaba malee haadha keetii birrii hin argin. Maas wajjin hojjetamoo? Waan akka sammuu akkasii yaada akkasii of keessaa gataa dhugaa rabbiin sin hin jira. Maaliif jennaanini birriin hin badas hin dhufasi. Birriin bu'aa qabu. Maaliif anuma finnu kana? Qarshii sa'aatii barbaadde argattas sa'aatii barbaadde fiddas. Garuu haadha keechan haadha sindeecha hin dagatina. Warra dhiiratis soo taatan warra durbaatis soo taatan. Haadha keetii baga taate baga gooteef lammaffaa dhiiraaf jettee barandaa irraa isuuf darbu maashinii isuuf qabsiisu waan akkasii irraa deebi. Sammuu gaarii godhadhu. Yeroo hojii kee fixxee fataa hidhee rafi yoo riimni si qabuu dide fiilmii si kofalchiisu banadhuutoo ittiin booharii ciisi. Maaliif jennaan gaa'ila kan namaa laatu waaqa. Nama miti ilma namaa miti. Agam yoo jaalatteeyyuu gaa'ila kan sii kennu rabbi tokkicha. Ilmi namaa amma bool jaalateef miti miidiyaarra akka barri godhe kanaa miti. Maaliif jennaanini dur waan akkanaan jiru. Rabbitu gaa'ila namaa kenna malee miidiyaarra wal baranii wal faana utaalanii wal faana waan barbaadan ta'anii dhafi miti kan gaa'ilatti seenan. Haadha manaa kee gaafa godhattee haati kee akka haadha manaa kee hin caqaccaqne. Haati manaa kee akkana naan jette sabaaqii yoo sitti fidde ta'e ofirraa dhaabi. Dhattee haadha keetitti ani amma fakkeenyaaf abbaa manaan godhadha taanan haati isaa yoo namiite iyyuu abbaa manaa kootitti himachuu hin qabu. Sababbii ishiin namiite sanaa fi haadha isaa san miidhuu hin qabu. Hubachuu hin qaba. Maaliif jennaanini maaliif haati isaa na jibbiti? Ulaagaalee akkamiin irraa barbaaddi? Maal gochuuf hin qaba haadha isaa kana? Akkamittiin ofitti ishii qaba? Akkamittiin na jaalattee akka ilmoo ishiititti na kabajji? Obbolaa ishiitis akkasuma. Gaa'ila keessan nama hin galchina. Malaan jiraachuun hin danda'ama. Maaliif jennaanini anaaf jedhee haadha isaatiin wal dhabuu hin qabu. Abadan. Anis isaaf jedhee abadan harmee kootitti hin bu'u. Maaliif jennaanini haati ofii kabaja. Kafana ofiiti. Agartuu ija ofiiti. Agartuu ija ofii kana. Agartuun ija keetii kun yoo badee sii deebuu hin danda'u abadan. Maaliif umurii kee guutuu hin agartu bakka. Akkasumatti teecha. Haati keetis agarsan. Haadha keechan sassadhaa. Jaaladhaa. Kabajaa.
obbolaa keechan, abbaa keechan. Abbaan manaa kee haadha kee sirratti jibbataananii haadha isaan miidhin. Rabbiin kaffalaafi. Garuu dhiirri akka kanaa hin jiraa? Warra akkanaa kun of eegaa sirriitti. Maaliif jennaanini baay'ee sammuu nama tuqa dhugaa Rabbii sin jedha. Ana garuu baay'ee natti dhaga'ama. Maaliif ani gara galee ilaalu dhiira akkana dhugaa Kiristoosis sin hin jira. Umurii koo guutumaaf amma natti nafne. Ani dhiirris dhiira natti fakkaatu namnis nama natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan haadha koo anan irraa dhaladhe ananaaf jettee ija ilma namaa guutuu laalte ananaaf jettee daarte beelofte anaaf jettee kan bifa sagal baaste haadha koo jibbeessa mararsiifadhaan yaadee maal umurii koo guutuu lafattaaf gaa'ila kan namaa qoodu Rabbi imimmaan kee kan bu'ee Rabbitu sii lakkaa malee namaa miti namatti baastee hin himin zim haadha keetittis hin himin abbaa keetittis hin himin isarrattis hin bilbilin zim jedhee taa'e Rabbi siif kaffala ofii isaatiif yaada deebi'ee si barbaada namni akkana irratti hin bilbilin hin caqacaqinis ofiis hin ajjeesin yaada akkasii keessaa bahe fataa jedhi jiraadhu qarshii kee ol kaawwadhu asitti barattee miti guyyaa irraa kanarraan ka'e qarshii kee gixxim godhu ol kaawwadhu maatiin kee akkasii eebbisan abbaan kee akkasii eebbisu ayyaana irratti haati kee akkasii eebbistu heebbuma haadha keetii fi abbaa keessaniini Rabbi keecha siif oola kanuma bakka qarshii waggaa 5 hojjattee ta'u qarshii waggaa 5 keessatti lafa bitatte sana waggaa tokko keessatti Waaqayyo sii deebisa. Maaliif jennaani mana waa fakkaatutti si galchuu danda'a. Maaliif caarraa Rabbi sii kennu hin beekamu bakka. Yaada akkasii of keessaa gataa dhiiraaf jettanii lubbuu keessan hin baasina gowwaan ta'ina ijoollee shamarranii warri dhiiratis waan akkasii of keessaa baasa. Ani dhiiraaf hin du'u. Odoo waan mafeete ta'e yaadee wanni aduu barbaade malee hin du'u ani dhiiraaf maafan du'aan. Karaa kanaan natti dhufataanan abadaan garagaleeyyuu dhiira laalu dhugaa Rabbiin siniin sana. Maanni dhiira akkanaa haadha keetii birriin argin jedhee biloo godhaa. Hin dubbisu irratti hin bilbilu gaafa namni irratti sirratti bilbilu maaf hin kaasu. Dhiirri akkamittiin hin qaana'uun jedhameena. Dhiirri duratti ijaaree mana godhatee dhiira kan jedhamu bakka ulaagaalee jireenya isaa guutatee kan nama fuudhuu qaba. Maaliif anatu ijaaree isa fuudhamoo isatu na fuudha. Mana ijaarratee waan godhatee barri badee akka duratti sanii miti amma dubartiitu mana ijaaree waan barbaade godheetu akkasitti teeruma malee waan akkasii hin jiru hin jirina waan akkana sammuu keechan baasa sammuu keechan keechaa baasa zeeroo akka hin taane sammuu keechan dubartiin qalbii qabdu sammuu qabdu gaahilan dhabdu abadan amma barbaade dooteechee gaahilan dhabdu qalbii qabda taanan sammuu qabda taanan jireenya keetirratti kaayyoo qabda taananiini abadan dhiira harkisaa akkas ta'ee jiraatu wajjin hin jiraattaati waa hundumaanu dhiira kan jedhamu dhiira mana ijaarratee jireenya isaati irratti karoora godhatee haadha manaa isaa jiraachisuu qabu ijoollee isaa dhalfate jiraachisuu qabuudha malee gara tokkoon lafa bitee gara tokkoon mana ijaaree ani biyya hormaatitti dafke haa dhiisu gowwaan ta'inaasin jireenyi wal qixxeedha biyyaawwan akkasii hin jiru yaa hojjetu dhagaa filatu kasalaa gubu